Ani addunyaa waaqoo abbaa qananii addunyaa ummanni Itoophiyaa hundi kan biyya keessa jirus kan ala jirus dhiiga mucaaqoo haqa mucaaqoo kanaa baaftanii isiniin jecha akkam jirtu waan dhiyoo kana na mudate ani dhugaa koos dhabeera. Caaluuni harka namaatiin ajjeefame. Intalli kun gaafa fajjeeste sirra agartaniittu jaan. Microscopiin aga arguu danda'u ol xiinxalee waa'ee nama tokko baasuu danda'a. Hojii nama tokko dubbii nama maal namni sun maal akka yaadu bira gahuu danda'a. Ani addunyaa waaqoo abbaa qananii addunyaa ummanni Itoophiyaa hundi kan biyya keessa jirus kan ala jirus dhiiga mucaaqoo haqa mucaaqoo kanaa baaftanii isiniin jecha hangammaa tumsa naa gootaniif galata guddaa isinii galchaa. Warri sagantaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin maatii du'a lammaffaa nurra labsaa jirtan immoo akka nurra dhaabbatan isin gaafachaa maatii keenya akka jajjabeessuuf haqni mucaa kiyyaa akka nama baasu hanga bahutti akkana cinaa dhaabbatan hunda keessan isin gaafadha. እኔ አዱኛ ዋቆ የቀነኒ አዱኛ አባት የልጄን ደም እንድታወጡልኝ የኢትዮጵያን ሕዝብ በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁትን እየጠየቅኩኝ እስካሁን ከጎኔ ለቆማችሁ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋናን እያቀረብኩ አንዳንዶች በሁለቱም ሳይድ በሶሻል ሚዲያ ላይ የማይሆን ቅስቀሳና የልጄን ደም ለመደበቅ የሚሯሯጡትን ከኔ ላይ እንድትቆሙ በእግዚአብሔር ዘንድ ጠይቃቸዋለሁ። ነጋ ኬሰኒ ነጋ ጅርቱ አራ ዴቢዮይን ከኑ ዱፌ ኦሮሞኒ አካ nama yaadaan nama falmuu danda'u nama sammuun isaanii jajjabaate akkasumas nama hubatan akka qabu namoota jireenyi isaanii reeffa ta'e afaan isaanii raqa ta'es baay'ee qabaa jechuudha. Jaraaf miti kanan deebi'uu kennuu dhufe har'aa namooti muraasti bilbilaan na wajjin haasa'an jiru akkasumas ijoolleen na beekan quunnaman jirtu. Hunduma keessanii fi deebisinii kennuu barbaadeen akkasumas tiktaakii kanarratti hiriyoota koo warra dhugaadhaaf falman akkasumas warra dhugaa barbaadanii fi jechuudhaan ragaan hin jiru Andu'aalem mucaa kana ajjeesuudhaaf jettaniittu gaaffiin isin gaafachuu barbaadan. Hacaaluun ofiin ofitti tokkose moo namatti isatti tokkoseen? Nama kan biraatiif ajjeefamuun isaa ragaan jira? Ragaan hin jiruun. Dhugaan jiru garuu kan nuti beennu Hacaaluun harka namaatiin ajjeefame. Intalli kun gaafa fajjeeste sirra agartaniittu jaan. Kara maskootii kara gola qodaadha kan iseen kufteedhame. Namni tokko of darbachuudhaaf wayirra dhaabbachuu qaban darajaa wayirra dhaabbatee gad of darbata amma ammaatti amman argetti namooti biyya kana keessatti yeroo baay'ee of darbatanii fooqirraa fajjeesanii viidiyoo isaanii argeera darajaa wayirra dhaabbatanii of darbatu. Mucaan kun maskootii irra iddoo kam dhaabbattee of darbatte moo erga ajjeefamtee booda darbatamtee buufamteen dhugaan jiru jechuudha. Namni nama ajjeesu nama kaawwatee nama ajjeesa. Isinoo ajjeefamuu ishee akkamitti amantanii of ajjeestetti jettanii fudhattanii taa'uu barbaaddanii. Isinii abbaa manaasee Andu'aalemiin amantanii miti of darbattee gatiin ni jedheef. Ani immoo abbaa ishee namanaaniin abbaan ishee immoo mucaan koo akkas of irratti hin gootu jedhe. Abbaan ishee erga dhalchee kaasee umurii mucaa kanaa guutuu guddifateen dhala isaa beeka sirriittiin. Kanaafiyyuu mucaan koo akkas of hin gootu jedhe. Isa malee Hacaaluu Hundeessaa nama kan biraatu ajjeesee jettanii erga falmitanii seerri qabatee tureen seerri intala sana bilisa godhee baaseen baateetti mana hidhaa keessan jirtuun sogatii dhugaa qabduuf baate seerri wanta qabate hin borcinu dhiisaa seerri iyyuu bilisa baasaa ergattaniiti akka Hacaaluu Hundeessaa hin ajjeesne kan intalli sun Hacaaluun ofiin of ajjeese kanaaf bilisa baanii warra Hacaaluun ajjeesame jedhan. Intalattiin nuu fayyadamtuu ettanii iyyaa turtan. Anis isin dabalatee isinuma duuka iyyaan tureen. Sababiin isaa gaafa Hacaaluun du'e eenyu bukkeera intala sana bukkee jiraan. Dhugaan Hacaaluu eenyu bukkee jira intala sana bukkee jiraan. Akkasumas dhugaan mucaa kanaa qananii eenyu bukkee jira jettanii Andu'aalem bukkee jiraan. Mucaan kun namni utuma ofiin of ajjeestate namni rakkatu malee ofiin ajjeesu. Sababni of ajjeesuu isheetii maali?
moo akkasii yaaddanitti gaa nyaattee quuftee itti tolee ay of ajjeesuun qaba har'a jettee makaatee dhattee darbattee miti akkasiin odeessaa jirtanitti. Arras Boris yoo ta'e justice for Qananii Addunyaa. Ijoollee durbaa ajjeesuu na dhaabbatu. Mucaan kun har'as Boris yoo ta'e itti gaafatamuu qaban. Namni nama ajjeesu ragaa kaawwatee nama hin ajjeesu. Garuu mucaan kun ofiin of hin ajjeefne harka namaatiin duuteen. Dhugaan jiru isa kanadha jechuudha. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Amma dandeessanitti itti tanama liqimsaa. Iskooppii fi maayikirooskooppiin aga arguu danda'u ol xiinxalee waa'ee nama tokko baasuu danda'a. Hojii nama tokko dubbii nama maal namni sun maal akka yaadu bira gahuu danda'an. Maaliif qoratee jechuudha. Ogeessi seeraa poolisii ogeessa seeraa keessa gaga'u nam baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf gaazexeessaa fudhattanii anti kun otoo waa'ee gombeekiin gaazexeessaan tokko dudda kiyya duuba dhufee dookimeentarii cimaa irratti hojjechuu danda'a. So waa'ee namaa hin beekochuu hin danda'u jechuudha dhibbaan dhibbatti wannoo ta'ee jechuudha. Karaa immoo ogeessa yaalaa fi namoota keessumaa yoo keessatti xiinsammuu waan iddoo biraatti meenaa sofne waan maatiitti himan even dubartii yoo taate waan abbaa manaa isheetti himachuu sodaattu abbaa manaa yoo ta'e waan dubartii isaatti himachuu sodaanne waan maatii isaatti riyaa isaa dhiyootti himanne dhaqee doktora biratti taasisaa waa'ee isaa haasa'uu danda'a namni kun maaliif fayyaa argachuu waan barbaaduuf wanni itti rakkate kanarraa yaalamee fayyuu waan barbaaduuf. Lammatammoo hollaa hariiroo gaarii qabda taanaan hollaa kee faana inni haasofta rakkina keessumaanis yeroo iyyitus yeroo kolfitus yeroo gammaddus yeroo taphattus maal taatus sagaleellee ol kaastee yeroo dubbattu hollaan si dhaga'a. Hollaaf dugdaaf lafaa kaanii Oromoon yoo dhuguma akka nama barateetti yaadna ta'e hin xiinxalla wantoota kanaa jechuudha. Akkam jirtu waan dhiyoo kana na mudate ani dhugaa koos dhabeera. Lolli akkam akka turee fi waan jiruun isinitti hima waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti aga miidiyaa guddaatti ga'ee wanni isaan haasa'an dhugaa miti. Kanaaf dhugaa jiruun isinitti hima dhugaan dhabeellee hin jira. Wanna kana garuu beekuu qabdu waan ta'eef isinitti hima. Iddoon sun iddoo hojii kooti. Iddoo hojii koo Qananiisaa guyyaa sana hojii qabaa. Ani hojiidhaaf hin deemee Caalaan bashannanuuf dhufe. Sa'aatiin darbee jennaan jarri ibsaa ibsitee jara wajjin olitti wal lolee jechuudha. Achi booddee jarri qabdeetuma ijoolleen Oromoos jirti gaardota keessa baastee jirti gara alaa meeshaa. Masarat dhaabaat biraan naa ga'a. Masarat dhaabaa dhaggeeffadhu deemiiti yoo barbaadde yoon himaa nyaata. Ati sabboonummaa kamii kan Andu'aalam akka nafxanyaa fira godhattee Andu'aalam irratti nafxanyaa wajjiniin olola irratti oofuu jirtu. Qananii silaa taates Qananii akkanumatti olola irratti ooftu. Wanti ati godhu jirtu guutuun jibbaa kan kee dhugaa mirkaneessaan mul'isaa jirta. Dhaggeeffadhu naa jala mureessitti hima. Foloorsii waan sa'in beekamtiin beekumsan taatu silaa beekumsa taate arra Andu'aalam obboleessa keeti. Arra Qananiin obboleeyti.